تسمعوش كلام حد. All Egyptians who are listening to me, listen to my words only. Only mine I say. እኛ ኢትዮጵያውያንን የሰው አንፈልግም የሚፈልገንና የሚነካንን ግን እንደ ልማዳችን አሳፍረን እንመልሳለን። ወዲያሜ ወልዳ ኦርቶዶክሲ ተዋህዶ ኢትዮጵያ keessatti ammas muddamni biraan dhalateera. Bataskaanni waldaa Ortodoksii Itoophiyaa kutaa lallabaa Finfinneetiin himateera. Kutaa lallabaa Finfinnee ammoo lakkii himannaan kee kufaadhaa hin qoratamu jechuudhaan deebii kenneetu jira. Maaltu uumame bal'ina isaa isin biraan geenya. Waraanni baa giddu galeessaa erga jalqabee waggaatti dhiyaateera. Baa giddu galeessaa keessatti erga Israa'el hundeeffamtee kaasee nagaaf tasgabbiin hin jiru. Haa ta'u malee hamma bara darbeetti waggoota 20 darbanitti baa giddu galeessaa keessatti nagaan waaraan hamma tokko bu'eera jedhamaa tureera. Waggaadhaa asitti garuu waraanichi addunyaa guutuu hirmaachisuu irratti argama. Yeroo ammaa kanas waraana addunyaa sadaffaa kaasuu danda'a jedhamee sodaatama. Maarreetiifuun waraanichaas lammiilee Itoophiyaa Libaanos keessatti argaman balaa guddaa irraan gahaa jira. Ofii waa'ee waraana kanaa maal beekna bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan gahuuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessatti nu qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Waldaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti ammas muddamni biraan dhalateera. Sababii adeemsaa badaa fi mattaa'ee Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kutaa lallabaa Finfinnee keessa jira jedhameetiin wal qabatee walmannaa fi falmii cimaan jalqabeera. Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti bataskaanota kutaa lallabaa ishee Finfinneetti argaman keessatti mindeeffamuudhaaf mattaa'aan maallaqaa olaanaa akka gaafatamuu gabaafamuu isaa hordofee atakaroo fi xalayaa walirratti barreessuun ittuma fufeetu jira. Kutaan lallabaa Finfinnee himannaa dhiyaateen dharaa fi gocha maqaballeessiiti jechuun kan haale yoo ta'u, kanaafis ragaa yoo dhiyeessu waggoota darban lamaaf jijjiirraa hojjetootaa fi guddina sadarkaa malee hojjetoota haaraa hin miindessine kutaa lallabichaatiif miindessuun ofii isaatiin raawwatu akka hin jirree fi haaluma dambii ittiin bulmaataatiin akka hojjetu beekseera. Yaa'ichi ragaawwan ittisaa kutaawwan lallabaa himannaa irratti dhiyaateef kenneen keessaa dhimma miindessuu irratti mana lubummaa waliigalaa waliin ta'uudhaanan hojjedha jechuunsaa sobadha jechuun kuffisee jira. Manni lubummaa koree rakkoo bulchiinsa gaarii kutaa lallabaa keessatti mul'ata jedhee kana qorachuu fi furmaata barbaadu kan miseensota 7 qabu akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 9/2017 hundeessuu beeksisee ture. Haa ta'u malee kutaan lallabaa Finfinnee ibsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 10/2017 baaseen qoricha akka hin fudhanne ibseera. Sababii kanaatiinis qaamoleen bataskaanitti lamaan ibsi walitti fufinsaan baasanii fi xalayoonni wallabdichi cimuu kan ifa taasisan yoo ta'u, waggoota muraasan darban keessatti qormaatawwan mudatan keessa kan dhiyeenyaa ta'ee jira. Kutaan lallabaa Finfinnee ragaa fi komii koree hundeessuudhaaf geessisu hin jiru jechuudhaan murtichi kan taa'e irratti bu'uureffatedha jechuudhaan tuffateera. Kutaan lallabaa tarkaanfichaa kan qoodinsa uumuudhaaf raawwatamedha jechuudhaan dhimmicha taateewwan naannoo Oromiyaa fi Tigraayin mudatiin wal fakkeesses jira. Rakkoon yoo kutaa lallabichaa keessa jiraates qaamni rakkoo kanaa ijoo mana lubummaa waliigalaati jechuun kan qeeqe yoo ta'u, qorannoon yoo barbaachises dhimmicha ilaalamuu kan qabaatu qaama caasaalee lamaaniifuu
olaanaa ta'e Sinodoosii qulqulluudhaanii jechuudhaan gaaffii walabummaa kaaseera. Kanneen lubummaa waliigalaa fi kutaa lallabaa Finfinnee ibsa baasaniin deebii cimaa walitti kennaa jiranis falmisiisaa ta'aa dhufeera. Manni lubummaa waliigalaa jimaata gaafaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 2017 deebii kenneen ibsi kutaa lallabichaa kan dhugaarraa fagaatedha jechuun mormeera. Kanaafis fakkeenyawwan kan eeree manni lubummaa koree dhimmicha qoratu kan hundeessee sababii komiin dhiyaateef ta'uu eeruudhaan dhiyeenya kanas hojjetoonni 439 miidhaan bulchiinsaan irratti raawwatameera jechuudhaan komii dhiyeessuu isaanii fi hojjetoonni 152 ammoo hojiirraa ari'amuu isaanii mirkaneesseera jedhee jira. Deebii dheeraa manni lubummaa baaseen ammoo tibbaa waraana kaaba Itoophiyaatti kutaa lallabaa dhalattoota naannoo Tigraay 577 hojjetoota tajaajiltoota ta'an hojiirraa ari'achuu kaaseera. Kutaan lallabaa kunis itti waamamni isaa mana lubummaa waliigalaati jechuudhaan seera bataskaanaatiin kan eeree yoo ta'u jimaanni badaan kan qolleeffaman jechuun akka badii mirkaneessuutti lakkaa'ama jedhees jira. Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waggoota darban keessa miidhaawwan bataskaanattii fi hordoftoota isheerra qaqqabeen akkasumas qoqqoodinsa bataskaanattii keessatti mudateen qormaata keessa galuu irra deddeebiin beeksifteetti. Keessattuu waraana naannoo Tigraayitti gaggeeffameen walqabatee yeroo sanatti dureewwan bataskaanattiin waliin hin dhaabbanne waan raawwatame hin balaaleffanne jechuudhaan abbootiin naannoo Tigraayitti argaman ofii isaanii Sinodoosii Jidduugalaa irraa adda of baasuun isaanii ni yaadatama. Akkasumas naannoo Oromiyaa keessatti wangeelli afaan Oromootiin haa lallabamu jechuudhaan abbootiin amantichaa 3 bataskaanattii irraa adda muudama phaaphaasummaa raawwachuu isaaniitiinis wallabdeen uumamuunsaa ni yaadatama. Odeessa keenyatti yeroo darbinu bara darbee ji'a onkoloolessaa keessa Hamaas daangaa Israa'el cabsee seenuun haleellaa osoo hin gaggeessin torbee 2 dura gorsaan nageenya biyyaalessaa USA Jack Sullivan akkas jedhee ture. Naannoo baha giddu galeessaatti waggoota 20 darban keessatti yeroo kam caala tasgabbaadha. Isaan kana jedhanii torbee 2 booda Hamaas ibidda waggaa tokko oliif baha giddu galeessaatti boba'aa jiru qabsiise. Israa'el weeraree namoota hedduu ajjeese, kaan butee fudhatee Gaazaatti gale. Israa'el haaloo ba'uuf waraana Gaazaatti bobbaaste, ammayyuu lolattis jiru. Lola kanaan lammiileen Filisxeem 42,000 ol ta'an du'aniiru. Waggaa tokko booda Israa'el fuula ishee gara Libaanoositti deebiftee jirti. Hezbollah irratti duula waraana banuun Hasan Nasrallah dabalatee qondaalota olaanoo garichaa hedduu ajjeesteetti. Waraanni baha giddu galeessaatti Israa'el fi Hamaas gidduutti eegalee qaamolee hedduu hirmaachisees jira. Hidhattoota Huutii Yemen irraa, Hezbollah ammoo Libaanos irraa, milishoota Shi'aa Iraaqii fi Sooriyaa keessa jiran boodarraa ammoo Iraantu itti dabalame. Waraanni kun akka hin babal'anneef biyyoonni akka Ameerikaa fi UK fa'aa dhiibbaa dippiloomaasii gochuun alatti humni galaana isaanii gara galaana Meditiraaniyaanitti akka dhiyaatuu fi dhiibbaa gochuu akka yaalus gochaa turan. Iraan marsaa 2 misaayilaa fi dirooniin Israa'el irratti haleellaa geggeessitees turte. Marsaa jalqabaa Israa'el deebii cimaa akka hin kennine USA'n dhiibbaa gootee turte. Marsaa lammataa irratti Iraan misaayila 200 ta'uu yeroo Israa'el haleeltu Israa'el deebistee haleellaa geggeessuuf mirga akka qabdu akka deeggartu USA'n beeksifteetti. Amma Israa'el haleellaa akkamii geggeessiti kan jedhutu eegamaa jira. Ministeerri ittisaa Israa'el Yoav Gaalant onkoloolessa 9 haasaa taasisaniin Iraan haleellaa isheen yaaddee hin beeknetu ishee eeggataa inumaayyuu maal akka ishee haleele hin beektu jechuudhaan haleellaa Israa'el Iraan irratti fudhattu cimaa ta'uu akeekanii jiru. Waraanni kun akka hin babal'anneef dhiibbaa taasisa jechuun qondaalonni Ameerikaa si'a hedduu gara Israa'elii fi baha giddu galeessaatti deddeebi'anis waan milkooften fakkaatu. Inni ibidda baha giddu galeessaa qabsiisee amma waa'insaa dagatameera. Yaadi namaa dhimma Hamaasii fi Gaazaa irraa ka'ee Hezbollaa fi Iraan irra ta'eera. Dhimmi lammiilee Israa'el butamanii harka Hamaas jiranis akkasuma. Nuyi qarqaratti dhiibamne irra jira. Kan ilmi isaa Hamaasiin jalaa butamee Yihuudaa Kohen waraana gatii hin qabne kan diinota keenya hunda tuttuqee nutti kaasee kanaaf itti gaafatamaan Naataaniyaahudha jechuudhaanis komata lammiin Israa'el kun. Lammiilee Israa'el hunda miti kan yaada kana qabu. Jalqabaa yeroo Hamaas haleellaa Israa'el irratti raawwatu kufaatii tika biyyattii mudateef bulchiinsi Naataaniyaahu baay'ee qeeqame.
Yoota muraasaan booda garuu fudhatamni Beniyaamin Naataaniyaahun qabuu dabaleera. Keessumaa Libaanos keessatti raadiyoon qunnamtii Hezbollaan itti fayyadamu dhodhoo'uu qondaalonni Hezbollaa hedduun ajjeefamuu fi Hezbollaa irratti duula waraanaa labsuun haamilee lammiilee biyyattii bayyanachiiseera. Humni tikaa haleellaa Hamaas dursee dhaabuu hin dandeenye jedhamee komatamaa ture ajjechaa qondaalota Hamaasii fi Hezbollaa irratti raawwatamee booda hedduu jajamaa jira. Haa ta'u garuu kun garamitti geessa? Furmaanni waaraan maaf dhabame? Abiddi waraanaa kun yoo maal ta'e dhaabbata? Israa'el haleellaa waraanaa geggeessituun nagaa fiduu dandeessi yoo gaaffiin jedhu ni ka'u. USA'n ammayyuu abdii akka hin kutanne himti. Garuu immoo filannoon pirezidaantummaa geggeeffamuuf ji'i tokko yeroo hafutti waraanni baha giddu galeessaatti babal'ataa jira. Gama biraan ammoo haleellaa misaa'ilaan Iraan Israa'el irratti geggeessiteef Israa'el deebii akkamii laattis kan jedhu yaaddoo biraa uumaa jira. Israa'el buufata gabbisa niwuklaaraa yookaan boba'aa Iraan haleeluu dandeessi kan jedhanis hedduudha. Israa'el tarkaanfii akkasii akka fudhattu USA'n hin barbaaddu jedhamas jira. Sababni ammoo waraanni babal'atee Ameerikaa keessatti hirmaachisuu danda'a kan jedhudha. Gabaan boba'aas addunyaa irratti galmaree dabaluu danda'a kan jedhu sodaa biraati. Beniyaamin Naataaniyaahuu muummichi ministeeraa Israa'el Hezbollaa irratti milkaa'ina taaktikaalaa erga argatanii fuula isaanii gara Iraanitti deebisuun waan hin oolledha. Torbaniin dura ergaa gabaabaa uummata Iraaniif dabarsanii mootummaan abbaa irree jijjiiramee uummanni Iraan bilisa yeroon itti ba'uu fagoo akka hin taane dhaamaniiru. Humnoonni Iraaniin deeggaraman Hezbollaa fi Hamaas dadhabuurraa kan ka'e Iraan qophaashee Israa'el dhabamsiisuu yookaan dadhabsiisuun ni ulfaata. Israa'elis baha giddu galeessaatti biyya humna waraanaa jabaa qabdu taatus deeggarsa Ameerikaa malee yaaddoo Iraan irraa itti dhufee dhabamsiisuu hin dandeessu. Iraan keessatti mootummaan akka jijjiiramu gochuun ajandaa Joo Baayidenis ta'ee isaan bakka buuti kan jedhamtee eegamtu Kamaalaa Hariis irras hin jiru. Donald Trump bara 2019 yeroo Iraan diroonii basaasaa USA rukuttee kuffistuu Iraan haleeluuf dhaadatanii turanis boodarra Iraan haleeluu ni dhiisan. Naannoon baha giddu galeessaa bifa kanaan raafama jedhee namnuu hin eegne. Gaazaatti waraanni akkuma eegaleen miidiyaa dabalatee namuu Gaazaan akkamitti deebitee akka ijaaramtuu fi waraanni erga xumuramee booda eenyu akka bulchuufaa dubbataa turan. Kan mudate garuu faallaa sanaati. Waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduutti eegalame amma gara Hezbollaa fi Israa'elitti guddateera. Israa'el Hamaasii fi Hezbollaa dadhabsiiseera jettee gaafa amantee filannoon Ameerikaas erga xumuramee booda Iraanii fi Israa'el dippiloomaasiif balbalaa saaquu malu. Ammaaf garuu sun hundi fagoodha jechuudhaan BBC'n qorannoo argatee ni agarsiisa. Waaqayyo addunyaa keenyaaf nagaa waaraa nuuf haa buusu. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee du'ee yoomachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee angafni nagaa inni fannootti ba'ee du'ee yoomachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee angafni nagaa inni fannootti ba'ee. Yoomachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee angafni nagaa inni fannootti ba'ee du'ee yoomachi nafee du'aa ka'ee. Du'aa keenya du'e ofii fudhatee gatii cubbuu keenya hundumaa fiite qomoo ormaa turre ni nuu filatee lammiilee waaqarra nu dabalatee. Olaaraaraati Yesuus olaaraaraa isa fannoo baate hundii beekara. Olaadhiifamaati Yesuus olaadhiifamaa karaa isaatiin jireenyatu na argama.
gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqannee lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqannee lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree. Angafni nagaa inni fannoos ba'ee, angafni nagaa inni fannoos ba'ee, du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Waggaa cubbuu keenya nurraa tarsaasee ifa bara baraa keessa nu jiraachisee. Angafni nagaa inni angafni nagaa inni fannoos ba'ee, du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Harki sidaachee hin qabne hin dandeenye nuufuun fayyina keenya galma hin geenye. Angafni nagaa inni fannoos ba'ee, angafni nagaa inni fannoos ba'ee, du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Amma du'ii geessu nutti agarsiisee cubbuuf abarsasaa nurraa calaasee. Angafni nagaa inni fannoos ba'ee, angafni nagaa inni fannoos ba'ee, du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Inni fedhu kan keenya oo bitaamnee garboomuun keenya cubbuu fi adaba isaarraa oo Yesuusin qabanne toorraa. Inni fedhu kan keenya oo bitaamnee garboomuun keenya cubbuu fi adaba isaarraa oo Yesuusin qabanne toorraa. Olaaraati Yesuus olaarara, isa fannoo baate waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan. dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan Miidiyaa sabskraayib laayik sheer godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.